Yooyaa akkam jirtan hordoftoota keenya waan simbiraan geenyu qabna hanga dhumaatti nu hordofaa. Rakkina darbee rakkina baay'ee keessa akka dabarre hin beektu. Oromoo rakkina baay'ee akka keessa akka darbe durii calqabee amma ammaatitti wanni jiru garuu hin beektu. Jibbinni jiru tuffiin jiru garuu hin beektu miti. Isa keessa dabarree asirra ga'uun kun akkanattis baay'attanii too sin arguun keenya baay'ee nu gammachiisa. Galanni Waaqayyo isaa haa ga'u. Maqaan isaanii dura Abbaa Akaadee Waldi jedhama. Abbaa Sawuroos abbaa isaanii luba Mogos Liichee Gadaa fi haadha isaanii aadde Tanaanyee Gammachuu Dabalaa irraa bara 1957tti godina Shawaa Lixaa Aanaa Aadaa Bargaa bakka Adaadii Sodaabilee ganda qulqulluu Baala Waldii jedhamutti dhalatanii. Abbaa Sawuroos barnoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo adda addaa Kawaalaa yookaan gadaamiiwwan adda addaa seenuun baratanii. Qubee hanga faarfannaa daawwitiitti akkasumas barumsa daaqonummaa qe'ee dhaloota isaanii Adaadii qulqulluu Baala Waldiitti baratanii. Abbaa Sawuroos dubbiiwwan yeroo adda addaa godhan keessatti Kawaalaa beekamaa Dabra Tsimmoonaa jedhamutti barnoota amantaa hedduu barachuu ni dubbatu. Barnoota ammayyaa sadarkaa lammaffaa Finfinneetti xumuranii. Qormaata lubummaa darbuutiinis Kawaalaa Miskiyyee Zuunaanitti tajaajila lubummaa waggoota 14 kennanii jiru. Kawaalaa Geetaa Simaan magaalaa Sabbataatti waggoota 2 oliif tajaajilaniiru. Filannoo qomoomsota adoolessa 9 bara 1997 taasifameen Phaaphaasii Nageellee Booranaa ta'anii filamuun tajaajilas turaniiru. Phaaphaasii Jimmaa ta'uunis waggaa 1 fi ji'a 6 hojjetaniiru. Haala lakkoofsa Itoophiyaa bara 2009 irraa eegalees barreessaa olaanaa qulqulluu Siinodoosii ta'uudhaan hojjechuu eegalanii. Abbaa Sawuroos barreessaa olaanaa Siinodoosii yeroo ta'anitti Siinodoosii Waldaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan hangafa Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa ta'uun tajaajilanii. Qeerloos Itoophiyaatti Abbaa Sawuroos mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti nama amantaa aangoo olaanaati jedhaman keessaa tokkorra jiru. Dhaloonni afaan isaatiin tajaajila amantaa argachaa waan hin jirreef amantaa kanarraa ba'aa jira jedhanii amanu. Kutaa lallaba isaanii keessatti dubbii yeroo tokko dubbatanii tureen ejjennoo dhimma afaaniin tajaajilamuu irratti qabaniin maqaan zaranyaa jedhu itti ba'uu himuun 3-4 haa ba'u waa'ee kanaatiin homaa wanta sodaadhu hin qabu jedhu. Zaranyaadha iddoo akkuma duratti jedhamu sana. Zaranyaadha sanyii amma maqaan naa ba'e amma maqaa sababa kanaatiin maqaan naa ba'ee jira. Homaa rakkina qabu. Maqaa tokko dhiisii 2-3-4 haa ba'u. Waa'ee kanaatiin wanna sodaadhu hin qabu. Kuni wanna nama sodaachisu miti. Nuyi hin sodaachifne malee hin sodaannu. Sodaatina oftaa namni of hin taane ofiifis ollaafis firaafis biyyaafis hin ta'u. Ijoolleen Oromoo akka barattu qofa osoo hin taane amantaan kun akka babal'atu akka itti fufu barbaadna jedhanii rakkoon jiraachuu dubbatu. Hin sodaatina of ta'a. Namni of hin taane biyyaafis ofiifis biyyaafis firaafis ollaadhaafis hin ta'u. Wanni sodaachuun qaana'uun hin barbaachisu. Nuyi hamma ijoolleen Oromoo akka barattu bichaa odoo hin ta'in amantaan tun akka babal'attuuf akka itti fuftuuf naannoo Oromiyaa keessatti akka itti fuftuuf wanna biraatiif miti. Wanna jiru rakkina jiru garuu sun hin beektu. Wanna jedhamaa jiru hin beektu miti. Kanaafuu amantaan tun akka itti fuftu ijoolleen Oromoo dhalattuun Oromoo amantaan tuni keenya bataskaanni tuni teenya ani Oromaatii miti akka jedhaniif. Isaan garuu waan biraatti itti fakkaata. Isaan waa baay'eetu jira biyya kana. Bataskaana irrattis biyya irrattis lafa qabu qabeenya qabu isa dhabna jedhaniiti wanna biraatiif miti. Isa qabna jedhanii xinnoo rifatu hin na'u. Nuyi garuu jabaachuutu nurra jira. Rakkoo kana furuufis baroota darban tattaaffiiwwan kitaabota amantaa afaan Oromootti hiikuu irraa kaasee hanga kutaa lallaba isaanii keessatti tajaajilli afaan Oromoo akka kennamu murteessuu ga'aniiru.
Abbaa Sawuroos Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa ta'anii wayita jiran kanatti tajaajila afaan Oromoo akka kennamu yeroo jalqabaaf chaappaa isaaniitiin waldaa duukaa buutootaaf beekamtii kennaniiru. Kitaabni Galatuu Afaan Oromoo akka qophaa'uu fi hojiin isaas akka galma ga'u miseensa koree ta'uudhaan gumaacha olaanaa ba'aniirus jedhamu. Abbaa Sawuroos yeroo adda addaatti himannaawwan akka lubbuun namaa harka isaanitti darbeera, ilma qabu, sanyummaa leellisuu kan jedhan irratti ka'aa turaniiru. Abbaan kun garuu himannaawwan irratti ka'an kana ragaa maleedha, dhugaarraa kan fagaate maqa balleessadha jechuun deebisu. Himannaawwan kun keessumaa Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa erga ta'anii itti jabaatus erga barreessaa olaanaa Siinodoosii booda jijjiiramni fidan Qeerransi Itoophiyaatti isaan jechisiiseera jedhu warri isaan beekanii. Qulqulluu Siinodoosii Tawaahidoo Itoophiyaa gaaffii mirga tajaajila hafuuraa afaan keenyaan argachuu nuuf deebisuu hin dandeenye jechuun abbootii naannoo Oromiyaa irraa mormii kaasaa turanii. Kaayyoon keenya kaayyoon hundumaatu manni Oromoo afaan ofiitiin haa baratanii, ijoolleen Oromoo afaan ofiitiin haa barattu, wangeela haa barattu, qiddaasee isaa qaddastu. Dhimmi kun jabaachaa dhufuun hanga Siinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota hundeessutti isaan geessisee ture. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti gaaffii fi dhibdeen adeemaa ture dhoo'ee Siinodoosiin haaraan ijaarame. Hangafni Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi barreessaa olaanaa qulqulluu Siinodoosii Abbaa Sawuroos manni kiristaanaa beekamtii dhorkatus Siinodoosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammoota Itoophiyaa magaalaa Walisootti amajjii 14 ji'a 5 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Siinodoosiin Oromiyaa fi sabaa fi sablammoota muudama abbootii kan raawwatan yoo ta'u Abbaan Sawuroos walitti qabaadha. Tanatti abbaa itti ta'uutu nurra jira malee sabni biraa abbaa itti ta'uun irra hin jiru jennee. Abbaa Sawuroosii fi Phaaphaasiiwwan muudaman biroon magaalaa Walisoo irraa ibsa kaaniif gammachiisaa kaaniif immoo gaddisiisaa baasanii. Abbaa Sawuroos wanta Siinodoosii kana ijaaruun barbaachiseef yoo ibsan bataskaanni Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa naannolee keessatti itti fufuuf danqaan afaanii fi caasaa bulchiinsaa mudachuu waan hubanneef warra badan barbaaduuf warra jiran ammoo jajjabeessuuf murtee seena qabeessa kana murteessineerra jedhani. Afaan ofiitiin barachuun nama barbaachisa, bilisa nu barbaachisa, bilisa hin barbaachisa. Bilisaan bataskaana tana hordofuun nu barbaachisa. Nu amma jennu gaafiin keenya walqixa jiraachuun nurra jiraadha malee nama biraa caalle jiraanna jenneeti miti. Uummata biraa yookaan saba biraa caallee jiraachuun nurra jira jennee odoo hin ta'in walqixa jiraannaa akkuma ormaa sanitti bilisaan jiraachuun nurra jira. Bilisaan wangeela keenya barachuutu nurra jira. Kanumaa jecha malee wanna biraa barbaanneeti miti. Paatriyaarkiin Waldaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas gocha kana waldaa keenya irratti xiyyeeffatee duula guddaatu ta'e wanti ta'e kun wanta qulqulluu Siinodoosiin hin beeknee fi itti yaannedha jechuun mormanii. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti gaaffii fi dhibdeen adeemaa ture dhoo'ee Siinodoosiin haaraan ijaarameera. Kaan ni morma, kaan immoo ni deeggara. Waan jechaa turan, waan nun jechaa turan. Amantaa tanaan qooduu fi amantaa tana balleessuu fi isaanitti qoodatti hin tolleef egaa. Nu malee amantaan tun hin jiraattu, amantaan tun teenyaa warra jedhutu kana jedhe. Hangafni Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi barreessaa olaanaa qulqulluu Siinodoosii Abbaa Sawuroos manni kiristaanaa beekamtii dhorkattus Siinodoosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammoota Itoophiyaa ijaaruun walitti qabaadha. Erga ta'een kun raawwatee Phaaphaasonni muudamanii haala qabatamaa Waldaa Ortodoksii Tawaahidoo keessaa keessumaa hooggansaa fi tajaajila afaan Oromoo ilaalchisee yaadni adda addaa dhaga'amaa ture. Abbaa Sawuroos ilaalchisees himannaawwan akkasumas jajuun miidiyaa hawaasummaa irratti bal'inaan qoodamaa ture. Kan hordofee qulqulluu Siinodoosii Tawaahidoo Itoophiyaa Abbaa Sawuroos dabalatee abboota amantaa gocha kana qindeessan jedhee tajaajila irraa dhorkuu himte. Abboota amantaa muudaman kanneen maqaa isaanii duraaniin akka waamamanii fi tajaajila bataskaanichaa homaa akka hin arganne dhorkuu ibsite. Mootummaan ammoo dhimma amantaa keessa gadi jechuun himatti. Qulqulluu Siinodoosii Itoophiyaa murteen Siinodoosii Oromiyaa kun kan naasise callisee hin teenye. Yaa'ii waliigalaa ni yaamame.
Yaa'ii kanarrattis amajjii 26 bara 2015 murtee dabarseen amajjii 29 bara 2015 irraa jalqabee sooma Nanawwee luboonni fi amantoonni hunduu uffata gurraacha uffachuun mana kiristaanaa fi kaawalaa yookaan gadaamitti seera jiru akka hordofan dhaamsa dabarse. Dhaamsi kun Amaaraa fi Finfinnee iddoo tokko tokkotti hojiirra oole. Finfinnee iddoo tokko tokkotti mana kiristaanaatti uffata gurraachatu marame. Amantoonni tokko tokkos gurraacha uffatanii. Naannoo Amaaraa fi Finfinnee iddoo tokko tokkotti kana yaa ta'u malee Oromiyaa magaalaa Shaggar dabalatee naannoo Tigraayitti faallaa kanaatu ta'e uffata adiitu uffatame. Hunduu waliree garee lamatti gargar qoodame. Garee uffata adii, garee uffata gurraachaa. Dubbiin gara dubbii komootti deebite. Hordoftoota amantichaallee osoo hin taane warri kaanis uffata adii fi gurraacha uffachuutti ka'anii. Artistoonni illee qomoon wal qoodanii. Kaan uffata gurraacha, kaan uffata adii uffachuu jalqabanii. Miidiyaan illee bakka lamatti qoodamee. Kaan uffata gurraacha uffatanii qophiilee yoo dabarsan, kaan uffata adii uffachuun qophiilee dabarsuutti ka'anii. Waajjiraaleen mootummaa uffata gurraachaa fi adii ni dhorkiti. Muddamatu ta'e wal gaarreeffannaatu dhufe. Ajandaa miidiyaa hawaasaas ta'e hiriirri mormii gama warra uffata gurraacha waabamnaan gama warra uffata adiinis guyyuma tokkotti addabaabayii masqalaatti yaamame. Gama mootummaan hiriirri yaamamee hin jiru waan ta'eef namni tokko akka hin baane akeekkichiif ni laatame. Kanaaf erga muudamni abbootii Sinodoosii Oromiyaa kun raawwate qaamota tajaajila afaan Oromoo hin barbaadnee fi Sinodoosii waliigalaa duraanii biraa mormii fi wal dhabdee baay'ee mul'achuun itti fufe. Muddamnis hammaachaa deeme. Bu'uuruma kanaan wal dhabdee kana hiikuuf bakka kabajamoo muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi fi jaarsoliin biroo argamanitti Abbaa Sawroos rakkinoota armaan dura turan yoo ibsan ብርነቶ ቤቱ እንደዚህ የተበላሸው የተጨማለቀው ተመልካች ስለሌለው ነው። እንደ ግለሰብ ቤት ሆኖ ነው ያለው። የሃይማኖት ቤት ሳይሆን የፖለቲካ ቤት፣ የዘረኝነት ቤት፣ የሙስና ቤት፣ የአርላዊነት ቤት ያ ቤት ካልተስተካከለ ለሀገርም ጥሩ አይደለም። kabajamoo manni kun kan akkanatti badeef kan borcameef nama ilaalu waan dhabneefi akka mana dhuunfaa ta'eeti kan jiru. Mana amantaa osoo hin taane mana siyaasaa, mana sanyummaa, mana malaammaltummaa, mana loogiti. Kun yoo hin sirranne biyyaafis gaarii miti. ለወደፊት ለሀገሩም አስቸጋሪ ነው። Gara fuulduraa biyyaaf rakkisaadha. Wanti ta'aa jiru baay'ee rakkisaadha. Amma mana kana keessatti kana barbaacha malee nama barbaachi hin jiru. Maallaqni baay'een kutaalee lallabootatti kutaa lallaba tokkorraa miliyoona 17, kutaa lallaba tokkorraa biliyoona 9, kutaa lallaba tokkorraa immoo miliyoona 6 irraa deemsisaa jiru. Gara gubbaatti fudhachaatidha kan jiranii. Kanaaf saamichatu ta'aa jira. Kolleejjiin kan jiran jiru. Asuma ziwaa yookaan baatu kan jiru jira. Iddooleen jirraa amma kolleejjii ta'eera. Kolleejjiin kun ijoollee Oromoo osoo hin taane ijoollee kaabaaf kan qophaa'edha.
akkamittiin kan qophaa'ee kiraateeriyaan haalli galumsaa kaabaaf kan tolu malee Oromiyaa fi kibbaaf kan tolu miti. Sababiin isaa yommuu dhufan kufteetta qormaata hin darbitu jechuun kan ari'anii. Yaa ta'uutii icciitii dhaabbiiwwan kitaabolee baratee yoo hin dhufne jechuun kanaan daangessanii namoota isaanitti kan barsiisanii. Kanaaf kolleejjii qulqulluu Sillaasetti bara darbe Oromiyaarraa ijoollee 17 dhufanii 17 iyyuu kan ari'amanii kan deebi'anii osoo hin galiin kan hafan jechuudha. Ijoollee afaan Oromoo dubbatan Oromiyaarraa ergamanii ijoollee 17 ari'amanii deebi'aniiru osoo hin galiin jechuudha. Kanaaf akka dursaatti kanan jedhu adeemsa seeratiin akkuma seerri nu ajajutti xumurreerraa hojjanneerraa. የሆነ ያለው ሙስና ta'aa kan jiru malaammaltummaan gartokkeen mattaani kan guddatu kan filamu kan jijjiiramu mattaadhanidha. 500,000 hanga miliyoona tokkotti kan faluun iddoo tokko gara iddoo tokkotti jijjiiran kan raawwatu. Qacaramuuf kan falameeti, jijjiirraaf kan falameeti, guddinaafis kan falameeti. Kan faluu osoo yaadne irra ta'ee kan biraas sirreessuun ni danda'ama ture. Baadiraarikii filuun ni danda'ama ture. Sana garuu hin goone. Nuti waliin taanee rakkoo kana yoo sirreessine waliin taanee hojjanna jenneeti kan yaadne. Isaan garuu miidiyaa irratti ba'anii yoon warrabsan kan hin jenne kan hin goone irratti namoonni isaan hin binne hin jiru. Kanaaf manni kun mana nama hundaati jedhama. Mana sabaaf sablammiiti jedhama. Hojii irratti garuu wal hin argu. Eenyummaa keessan irratti dhiibbaa hin uumu. Hundi keessanuu abboota. Hundi keessanuu akka tokko taatan barbaada. Adda bahee kan dhiibamu fedhiis hin qabu. Yeroo darbe yoo mari'annu kan naaf gale afaan kan danda'an namoonni naannoo filatamuu dhabu, seerri faayinaansii, seerri filmaataa, seerri ramaddii, rakkoon mana barumsaa fi kolleejjii irra jiru jettan. Kana hunda fudheen isaan faana haasa'e. Kun immoo gaaffii keenyadhas ni deebisna jedhanii. Qabxiilee araaraa 10 tarreeffamaniin waa dangalamee hojiitti hiikamee dubbii himaa qaama Sinodoosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammii jedhamee hundaa'een kan ta'an obbo Hayila Mikaa'el Taaddasaa qabxiilee 10 bataskaanittiin waliin irratti walii galan keessaa qabxii tokkoon ala kan fudhatan ta'uu himanii. Bakka abbootiin sadanii fi abbootiin amantaa garichaa biroon argamanitti kan dubbatan obbo Hayila Mikaa'el qabxiilee irraa hedduun waliigalteen irra gaaman gaaffii keenyaaf deebii ta'us jedhanii. Waliigaltee abbaa qabxii 10 gareen lamaan irratti waliigalan kana irratti garuu abbootiin amantaa Sinodoosichaan muudaman bakka isaanii duraanitti deebi'anii filannoo caamsaa irratti ulaagaa yoo guutan muudamuu malus jedhanii. Muudama caamsaa irratti abbootiin Sinodoosii Oromiyaa muudaman caamsaa irratti muudamu jedhamanis kan muudamanis muudamanii kan hafanis hafanii. Kanneen hin muudamiin hafan sochii Sinodoosii Oromiyaa kana itti fufsiisuuf yaalanis yeroo garaagaraatti qaamota seeraatiin qabamuun ni dhabanii turanii. Abbootiin Sinodoosii Oromiyaa muudamanii irra deebiin hin muudamiin hafan kun ammallee maalirraa akka jiran wanti beekamu hin jiru. Kanas ta'ee sanas araarri bu'eera. Hojiin itti fufeera. Qulqulluu Sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yaa'ii gurraandhala 6 hanga gurraandhala 19 bara 2017 adeemsiseen hojii gaggeessan mana lubummaa waliigalaa waajjira paatriyaarikii fi barreessan Sinodoosii ilaalchisuun barri hojii isaanii waggaa 3 waan dhumeef bakka isaanii phaaphaasota bu'an filannoon adeemsifame. Hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa waajjira paatriyaarikii Abuun Saawuroos yoo filataman barreessaa olaanaaf immoo Abuun Diyaasqoroos filatamaniiru. Kana ta'uun kaaniif gammachuu kaaniif immoo gadda ta'e. Inni kaan baga gammaddanii inni kaan immoo oduu gaddisiisaa jechuun jalqabame. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa bakka lamatti wal qoodi. Garii baga gammaddanii fi garii oduu gaddisiisaa. Warri gaddan garuu maaliif gaddanii laata? Warri kanaan dura nuti yoo hin jiraanne amantaan kun ni baddi nu malee isin hin beektani. Gosa keenya malee tajaajiluu hin dandeessanii amantaa tokkoo fi afaan tokko jedhanii warri yaadanii muudamuun abbaa Saawuroos ni gaddisiise. Nu malee amantaan tun hin jiraattu amantaan tun teenyaa warra jedhutu kana jedhe. Warri gaddee abbaa kana irratti olola garaagaraa karaa miidiyaa hawaasaa oofuu jalqabanii.
arrabsoo eegalanii. Kana ilaalchisuun qulqulluu Sinodoosiin Itoophiyaas namoota akkasiif olola isaanii akka dhaabaniif ibsa baaseen akeekkachiiseera. Egaa hordoftoota keenya waan hordoftaniif galatoomaa jecha odeeffannoowwan waqtaa fi madaalawaa argachuuf fuula miidiyaa keenya OBC Oromiyaan Broadcasting Corporation subscribe, like, share gochuun hordofaa dhaamsa keenya horaa bulaa nageenya hunda keenyaaf.